Seenaa jireenyaa faarfattuu Yemisraa Simi'oon. Faarfattuun Yemisraa Simi'oon abbaa ishee obbo Simi'oon Tulluu fi haadha ishee aadde Muntuwaab Darrasee irraa fulbaana 30 bara 1990 magaalaa Arbaa Mincitti ganda Edgatti Barriitti dhalatte. Faarfattuun Yemisraach umrii ishee akkuma barumsaaf ga'een bara 1998 eegalee hanga bara 2005 barumsa ishee sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa Kunfoo sadarkaa tokkoffaatti kan baratte yoo taatu, barumsa ishee sadarkaa lammaffaa immoo bara 2006 hanga bara 2007 mana barumsaa Abbaayyaa sadarkaa lammaffaatti hordofaa kan turte yoo taatu, qorumsa biyyoolessa maatirikii qabxii gaarii fiduudhaan mana barumsa qophaa'inaa Arbaa Mincitti barumsa ishee xumurte. Faarfattuun Yemisraach barumsa waliigalaa sadarkaa lammaffaa mana barumsaa Arbaa Mincitti gara ijoollee amantaa kiristaanaa keessatti tajaajilaa turteetti. Osuma kanaan jirtu gara yuunivarsiitii Walqixxeetti imalte. Barumsa ishee barachaa turuudhaan digirii ishee jalqabaa damee muummee ogummaa tiyaatiriitiin eebbifamte. Faarfattuun Yemisraach yuunivarsiitiitti eebbifamtee erga dhufteen booddee ogummaa ittiin eebbifamtee fi kennaa hafuura qulqulluu qabduun tajaajilaa kan turte yoo taatu, yaa ta'u iyyuu malee sababa hojiitiif gara magaalaa Finfinneetti yeroo imaltetti namoonni dandeettii faarfattuu Yemisraach argan akka isheen weellistuu taatu affeerraa godhaniifillee isheen garuu affeerraa isaanii diduudhaan kennaa naa kennameen Waaqayyoo nan tajaajilaa nan faarfadha jechuun affeerraa isaaniitii fi affeerraa biyya lafaa harkatti tuffatte. Faarfattuun Yemisraach waldaa Makkaana Yesuusitti mucummaa ishee irraa jalqabdee ayyaana faarfannaatiin tajaajilaa turte. Faarfattuun Yemisraach naannoo fi hawaasa keessa jiraattu keessatti jaalatamtuu fi fudhatama guddaa kan qabdu turte. Maatii isheetiif illee qajeelummaadhaan kan abboomamtu, namoota faanas walitti dhufeenya uumuudhaaf kan yeroon itti fudhanne yoo taatu, iddoo deemte hundumatti namoota wal bartu faana seektuu fi baay'ee kan tapha jaalattu turte. Faarfattuun Yemisraach nama laphee qajeelaa qabduu fi namootaaf waan gaarii yaaddudha. Namoota rakkatan bukkee kan dhaabattu, nama baay'ee hubatuu fi beektuu akkasumas ogeettii namaa turte. Faarfattuun Yemisraach nama hundumaa xinnaas ta'ee guddaa ija tokkoon kan ilaaltu, nama qajeelummaa fi sodaa guddaadhaan mana Waaqayyoo keessa deddeebitu akka taate namoonni ishee beekan ni dubbatu. Faarfattuun Yemisraach akka tasaa gara magaalaa Finfinnee erga imalteen booddee yeroo guutuu ishee fudhachuudhaan iddoo garaagaraatti affeerramuudhaan Waaqayyoon tajaajilaa turuu ishee ni yaadatama. Akkasumas biyya bakkeetti tajaajilaa turuu ishee hin dagatamu. Osuma kanaan jirtu dhukkuba akka tasaa ishee mudateen biyya keessatti yaala eegaltee garuu humna isheetii fi humna maatii isheetii ol waan ta'eef, akkasumas biyya keessatti yaalli dhukkuba ishee akka hin jirre doktoroonni itti himan. Kanaafuyyuu biyya bakkee deemuudhaan akka yaallamtu dirqama itti ta'e. Yaa ta'u iyyuu malee jaalala uummanni Itoophiyaa isheedhaaf qabaniin akkasumas gargaarsa isaan godhaniif yaala kana gara biyya Taayilaand deemtee akka argatuuf carraa uumaniif. Namni akka dhukkubsatee fi akka kufeetti nafu waan ta'eef, isheenis dhukkuba ishee irraa dandamatee gara biyya isheetti deebi'uudhaan Waaqayyoon ishee gargaaree fi dhukkuba kanarraayis ishee fayyisee hiriyoota ishee, maatii ishee akkasumas saba Waaqayyoo faana galateeffatte. Yemisraach Waaqayyoon jaalatuu fi yeroo hundumaa tajaajiluuf hawwitu har'a illee isarraa abdiin muran. Faarfannaa mata dureen isaa Yemmaa Ibraarraa Maanninnet Allee jedhuun saba biraan geessee guddummaa Waaqayyoo hundumatti mul'iste. Faarfattuun Yemisraach yeroo dhukkubsattee algaarra turtetti faarfannaa biroo saba biraan ga'uudhaaf hawwii guddaa qabdi turte. Kana qofa osoo hin taane dhukkuba isheetirraa fayyitee faarfannaa garaagaraa hojjechuu fi albamii hojjechuufis karoora guddaa qabdi turte. Faarfattuun Yemisraach kanaan osuma jirtu dhukkuba yeroo lammaffaadhaaf ishee mudateen mana yaalaa galuudhaan osuma mana yaalatti yaalamaa jirtu gaafa guyyaa caamsaa 25 bara 2017 akka lakkoofsa Awurooppaatti du'aan addunyaa kanarraa adda baate. Maarree seenaan faarfattuu Yemisraach kan hanga ammaatti dhaggeeffatanidha. Dhaggeeffattoota koo, yeroo nuti qabnu yeroo xinnoodha. Yeroo qabnu keessatti immoo waan gaarii hojjechuudhaan fuula Waaqayyoo dura haa deddeebinu. Barri nuti jiraannu bara gammachuu akka ta'uuf Waaqayyoon kadhachuudhaan wal wajjin haa dabarsinu. Biyyi keenya Itoophiyaan nagaa haa taatu. Jalqabarraa kaasanii hamma ammaatti waan dhaggeeffattaniif kabaji keessan guddaadha. Seenicha seenessuudhaan kan si faana ture ani obboleessa keessaniif Taaleemiidha. Waaqayyoo sana eebbisu eebbifu.